Tuni magaalaa bashannanaati akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirtu isiniin jecha hordoftoonni Naasir VBS guyyaa irraan tanaa sirba ajaa'ibaa tokko kan waliin react goonu taha sirba kana akka jaalattan abdiidhaan qaba mee osoo viidiyoo hin jalqabne duratti sirbi kun sirba eenyu akka ta'e tilmaama keessan koomentii jala kaayaa abbaan osoo viidiyoo tana laalee hin xumurre tilmaama sirriidhaa kaa'ee badhaasa ajaa'ibaati qabaa jechuudha. Badhaasa addaa qaba. Har'a kan waliin shaa jennu taha manni kun mana keessanii Naasir VBS isin bashannansiisa isin bohaarsaa like subscribe share godhuudhaan hiriyoota keessan biraan faffacaasaa gayaadhaan isinii ja'a. Sirbi nuti daawwachuuf deemnu Margituu Warqineeti. Viidiyoo kan waliin jalqabnu ta'a jechuudha. Sirbichi seensumarrattu sirba ajaa'ibaa akka ta'e ni beeksisa. Wal lamaan gaafachiisu katti aanus gaa qabxiilee itti aanu walumaan laalaa yaada irratti kannaa deemnaa jechuudha. Itti bohaara. Qoy garuu viidiyoon kun eessatti kan hojjetame Itoophiyaa qofa akka hin taane gaa akka achi hin jenne jechuun ajaa'iba. Iddoo filamtamtuudha. Iddoo bakka ijaafillee nama hawwattu keessatti jalqabanii hayyee. Haawiyaa tana ni beektanii haawiyaa gurbaan akkana godhu tana. Haawiyaa duri hasala alatti shidanii itti naqanii uffataan akkana godhanii jechuudha. Yoo uffata irra dhaabbatanii yoo dha'e egaa nama jalaa balleessiti. Hayyee gaa mee haalal. Otoon jedha narra laali nagaa miira keessan galee gurbaan haawiyaa godhachuu jalqabee jira. Osoon taa'ee otoo jiru gurbaan jalaa baafate osoo isiin teesseetti yaaddu ni taa'amoon ta'u gaafiin inni naa dhiyeesse kun gaafiin jaalalaa ta'e inni naa dhiyeesse kun ni taatimoon taatu osoo isiin jettee teessuuti namni biraa jalaa hate. Chills dhugumatti sirbi haalli uffannaatis ajaa'iba. Bakka qulqullina olaanaa maal isiniin haa jiru qulqullina olaanaadhaan bakka ajaa'iba. Dhugumatti sagaleen siitis adda muuziqaaleen bareedaadha. Kwaalitiin kaameeraatis 10 keessaa 10 kanneetiif hin jira. Meeqa kannitaniif isin barreessaa. Jigaako uummanni har'a aktaroota Turkii fakkaatan malee uummata Oromoodhaa yookaan uummata Itoophiyaadhaan fakkaatan. Turkochi hanga Itoophiyaadhaa imaltanii dhuftanii moo akkamsaa? Haalli uffata isaanii aadaa eessaa akka inni ta'e hin beeku garuu ammoo ni bareeda. Haala gaariidhaan uffatan. Laata meequmaatu itti beekamu haa ta'u ayyi. Jaalala
Gurbaan boona addaa keessa jira jechuu malee hin dubbatu jala. Dhugumatti artistiin tun jabduudha. Dandeettii ajaa'ibaa qabdi. Jabduudha dhugumatti adda. Adda ka isii adda. Jaalatteen jaalala eegaa jaalachuun jaalala beekaa jaalatteen jaalala eegaa jibban beeku jibban eegu jaalatteen jaalala eegaa. Addaraasha wayii keessatti fakkaate bakkee sirbichi itti hojjetame addaraasha bal'aa wayiiti. Ifaadhaan akkatti faa bilic godhanii dirgin bilic godhaniiti babbareechanii hayyee. Mamma na fuutee naan galattee too hinjiftu laphee koo. Mamma na fuutee naan galattee too hinjiftu laphee koo. Maaliif amma na fuutee naan galattee too hinjiftu laphee koo goggoydee turte ko jiidhu qabdi ko. Mamma na fuutee naan galattee too hinjiftu laphee koo. Jigaa hayyee. Sirbichi sirba aadaa osoo hin taane sirba ammayyaa'aadhaan itti fakkaate. Ammayyeessaniiti faa bilic godhanii fidanii garuu okkeedha. Homaarraa nafne. Waan isinitti mul'ate waan irraa hafe jettanii wanni kun sirraa huudha qabanii wanni kun sirraa huudha qabdii wanni isin jettan yoo jiraate koomentii godhaa. Fuuneeti itti geessina waraqaa manatti itti geessina kana sirreessi jenneeni. Khalas. Waan sirraa qabaa sirreessitu. Boottiin numa bareeda boo. Boottiin ka qonnaatti beeynaa miti nuti khalaas amma boottiin magaalaa seenee jira. Magaalaa seenuu jalqabee jira boottiin. Dhugaa ni bareeda. Inumaa istaayila faashina ammaa kanaa waliin deemaa. Argamaa michoota koo itti koo liphuuta sataatee liphuuta sataatee hatamtee qophii malee sokkitee si faana godaantee si faana godaantee otoona otoola dhugaan taane obboon jaalalaa meeqa taane otoona otoola. Maal je'ee haa ibsu dhugumatti sirbichi sirba addaati. Dandeettii ajaa'ibaa qabdi. Dandeettii isaa gaa dandeettii isiidhaa gaa waan nuti amma ibsinuu miti. Duraanuu sirboota baay'ee isiin hojjettee jirtu irratti arginee jirra. Ka ammaa kanarrattis haala addaatiin dhufte. Haala bareedaadhaan dhufte. Haala bareedaadhaan qabattee dhufte jechuudha. Dhugaan taane oggum jaalalaa meeqa taane jigaa koo seente onnee koo jigaa koo meeqa laphee koo. Jigaa koo soon seente soonsa qalbii jigaa koo. Dandeettiitti hin qabu kaan narra laalina miira keessa galeetumaan maafiin calisiyeetu buqqaafadde malee. Shankar tiksee Addis Ababa yaada bala akka eegu hoogtu koyita si eegaa ormitti teekenya beeku. Jaalachuun jaalala beekaa jaalatteen jaalala eegaa jaalachuun jaalala beekaa jaalatteen jaalala eegaa jibban beeku.
Viidiyoon keenya kan hanga ammaa waliin daawwachaa turre kana fakkaata. Sirba kana ani 10 keessaa 9 kenneetiif hin jira. Isinoo meeqa akka kennitaniif koomentii jalatti barreessaadhaan isiniin jaa. Dhugumatti ni dandeettii ajaa'ibaati qabdi. Kaameraan isaaniitillee kwaalitii ajaa'ibaatiin hojjetame. Garuu sirbi xiqqoo jechoonni isiin fayyadamte irra deddeebi'uu baay'istee bakka tanarratti yeroo biraa akka sirreeffattee dhuftu jennaani. Manni kun mana keessanii Naasir VBS subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin ja'a. Nageerra jiraadhaa.